هيا شمار كفونا كم جرتن كم جمتوا تفجارة تمتوا تماتي وكاسو شونا كاكيسن فيا كيسن الجرا سنس بقى جرات لفا في بقى جرتن تنجيني واقعي سنيا كم سن جتا كم جرت فيا كيسن ولا جرا سنس بقى جرات سن جرا أكم جرت جرا غلط واقعي غلط تومي روسا كنا يجي كان جيسن جتا تيان سوران تنو شيار سقولين كي سريمتي سمونا تنا نانو بتي أفريقيا كسبتيرا إنه سقولين كي أبني erga jijjiirame jechuudha. Qofaas miti waan isaa beekuu dandeenya akkasumas sagalee na qabe. Kanaaf hamma kanaayyuu baluun jirtuuf yaa waan ho'aa siroopis fudhadheetiin jira. Waan ho'aa sababa fayyadamuuf jechuudha. Kanaaf xinnoo ishii sagaleen kiyya guyyaa barafaa jechuudha irra xiqqoo goroorroo na qabe. Maal akka ta'e beekuu dandeenye kanaaf hundumaafuu kama waaqatiyyootti caalee jechuudha. Qofaas miti akka carraa ta'e nama wayii gaafachuu hospitaala deemee sana achitti immoo mana deessuu keessa seenee achitti qoshitaa wayii na dhahee sababuma saniif bakka kokkee na qabe jechuudha. Kanaaf lafaa fi bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin akka qabu isiniin jechaa akkam jirtu nullee jirra nageenyi waaqayyoo lafaa fi bakka jirtanitti isin biraa ga'u isiniin jechaa har'a viidiyoo isa gabaabduu wayii akka carraa ta'anii hiriyaa kee tokko bira deemuudhaaf kaane sababa saniif yaa'u eebba manaa qaba namni immoo mana namaa yoo deemu yaa'u harka duwwaan deemu kan dirqaman beektanii yeroo xiqqoo ulfaataadha waan ta'eef sababa saniif yaa'u waan guddaa osoo hin taane waama xiqqoo ishii waama isaaniif keessummaa isaanii isaanirraa xiqqoo amma tokko hin tasgabbeecha kan jenne wayii waa wayii እና ከናፍን ስንጀራ ከናፍ ያው ማን ሪያ ከራ ደሙዳፍ ሰገንተፈነ ቱሬ ኮሰኒሞ ከጨራተ ባሉዳ ወሊ ገሌ ወይ ፉኔ ደምነቲ ሙርቴስኔ ዋፉኔ ደሙ ከነስ ያው ከማ ወደ ወሊ ላሉታ አከጨራተ ሞ ባሉኒ ትኖ ደበሳ ሰረፈተት ክላሲ ሴንተ ሰርቪሲ አኒሞዩ አስማቲኒ ብራንኪ ወይ ሸረት ወጀቹ ባዳ Brankin alo jedhu waan gabaabduu wayiiti yaa waan itti bohaartanii jechuudha. Kanaaf yaa isa maxaxxii wayii fuunee deemarra maxaxxiin sunis isa kanaadha jechuudha. Kanaaf kama ija keessaniin argitan jechuudha isa kana jechuudha. Kanaaf isa kana immoo isa kana immoo yaa Oromoon safuu beeka. Guutuu namaa geessa jechuudha. Guutuu namaa geessu kana keessaa ani immoo waan kana keessaa lamanan dhugan jedhaani baluudhaan jechuudha. Lamanan dhugan jedhaani maaliif dhuddanaan jetti moo ishii dhuginaan jetti moo maal akka ishiin naan jettu hojumaan laallaa. Kanaaf akkuma isheen wal seenteen biiraa kana keessaa yookaan immoo laslaassaa kana keessaa lamanan dhugan jedhaani lakkiin dhugin jetti moo dhugi yookaan jechuu dandeessi waan ta'eef kanaaf Branki kana baluu irratti hojjetanii yaade kanaaf immoo isin immoo viidiyoo keenya kana sheer nu godhu hin dagatinaa isiniin jedha. Maaliif yaa haasaallee yookaan immoo haasaallee garmalee isinitti hin baay'inu waanuma namatti tolu waanuma sa'aatii namaaf xiqqoo gafaa godhu guyyaan irraa kunis guyyaa sanbataati sanbata guddaadha. Kanaaf namoonni baay'een boqonnaadha jechuudha. Kanaaf mee baluuni azirti waan ta'eef ishuma eegnee viidiyoo gabaabduu tana hojii ilaalla jechuudha. Mee baluun maal akka jettu ishiirratti biraankii hojjedhaa jechuudha. Kottu kan kottu mee sin barbaada. Kottu amma fite. Bakka maarree fitte hin gaama. Viidiyoo waraabaa galtee? Maal waraabdare viidiyoo mu? Kottu maan silee. Namni inni bara. Maaliif hin jiru? Illa waan reefan hotel. Taa'e. Maal waraabaa? Maal waraabaa hin jiru? Mamee waa'ee keessummaa. Mataa itti sadde kaate koon hojjeta ishee gaande? Egaa bakka maaliin goota? Namnis akka baay'ee si ilaale. Maal wanta kana noo? Yoo si ilaale sitti kanneen. Lakkee maal kenna otoo hin jirtan itti nayi? Maaltu beekaa? Namni bira nama birallee jira namaan jala fajalaati. Sanimmaa waanuma jirtu.
Kanaaf nagaa gaafadhu kabajamtoota jaalatamtoota uummata Oromoo. Ashama harka fuune maatii keenyaa nagaa waaqessaniif haa ta'u akkam jirtu nuti nagaa jirra galata waaqayyoo isin nagaa jirtanii isiniin jennaa nutis jirra isinis bakka jirtanitti waaqayyoo nagaa waaqessaniif haa ta'u isiniin jennaa jirtanii maatii keenyaa naguma qabdanii nagaa keessanii sagalee isaa waraabaa jirtaa? Lakki akkasumatti ishee bakka dhiisi haasa'e galma dhiisi kun waraabaa. Naguma keenya nuti isin akkam nagaa keessanii fayyaa jirtanii isiniin jennaa. Jirra egaa arra kaasuma immoo nagabatee of hin beeku garuu maaliif banne kan asii jiraayyuu anan jira alaa olseen viidiyoo eegalee jira maal akka disteeru garuu maaliif akka viidiyoo eegale hin beeku egaa hojjumaan laallaa karaa deemu hinna waan ta'eef egaa kaasuun dubbatteer sana fakkaate hiriyaa kaasuu bira deemuu fi eebba manaa qabu jechuudha. Video waraabna fi video saaniif yoo haalli tole waraabna fi yoo haalli tole baates yaa akkuma haalli tole kun rakkoo qabu. Jechuun yoo haalli nu mijate video sinii waraabna proogiraamii isaan hojjetan jechuudha sagantaa baay'ee gaarii tokko ani garuu deemetaan deebi'ee ammas maaliif inni isaaf hiriyyaadha dubartiin immoo naaf hiriyyaa waan taateef egaa amma immoo deemaa jirra kanaaf kaasuun egaa maaliif akka viidiyoo maa eegaltee garuu kaayamaa viidiyoo isaa wayii sababni eegaleef saatiin illee nu faadeeme waan xiqqoo wayii kan qopheessine kan dura ol mari'anne san eegsisan nu fidee dhufe sababa saniif immoo sababa fidee dhufe saniif immoo yaa kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya illee amma tokko waan wayii nu argan jedhee tananii kanaaf amma as keessa amma lamaan takka dhuguun barbaade gaafadhe maal kanaaf fuunee deemna lama nan dhugaa. Keessumaa moo? Mana namaa keessa lama? Maarree maal ta'a lama yoo nu galii jireenya lama naa kenna. Takkanaa kennu ta'u takka dhugee agaatiiffattutti lama tanan dagamadha. Mukallas laasuma lama naa kennitti rakkoo qabu bakka. Maal jechuudha? Nan dhugaa afaan ka'a. Lan akkamtu daree isaatiin irruu geessinaa? Maal rakkoo qaba maal waa dirqama qabnaa maa? Maa jechuudha? Dafka dafmaa tokkos kee qaba. Tigiree lama rakkoon qabu dirqama qabnu maal Wando kucira mo? Jechuun haala sheemidha. Dhugaa? Waaqa. Waaqa akkamitti jechuun guutuu namaa kenna malee akkamitti irratti irruu namaa kennu? Maal irruu amma jechuun sila keessaa uddee saatiin irruu fuunee deemna moo shugee? Lakka galuu geechuun maatti beekumsa? Maal saatiin yana qaba? Adeemlam. Maal saatiin wannoo qaba malee lakkoofsa qaba malee itti qabaaree maal galuu geechuun dirqama magaalaa bituu qabdan yookaan immoo kudha lamaa fiduu qabdan kan jedhu hin jiru bara. Kun walitti gabaa digdamii afur qabaa miti? Amma yoo keessa fuune saaxinii bakka duwwaa sanuu maal galchina? Akkasumatti deemnanii minnoo maal rakkina qabu? Daffa koskee. Taa'ee waa ani sochiin deemu garuu ofii keettoo baattee deemtee deemu. Araan deeman sochiin. Takkuma dhugaa asuma takka takka dhumne. Asitti uddaa takkuma takka dhumna. Asitti maal jedhu silaa buutee deemtee uddee silaa duwwaa waan deemna moo bishaatti guunna qaba. Bishaan maatti guunu kana nan dhugaa lama takka dhuganiitti deemoo Oromoo safuu beeka beekta maal jedhu. Safuu beeka Oromoon safuu beeka taana. Dikkiidha. Lama dhugu takka dhuguu michiidha lama dhuguu dikkiidha jedhanii miree kanaaf takka waan deemoo atis takka dhugu. Lama dhugaa itti asuma. Takka dhugu ishee atis takka dhugaanis kanaaf bakka digdamii nama fuunee deemna. Shuggee keessa goona moo kan matti. Akka inni himee asumatti kanneen shuggee intini fuunee deemna rakkoo qabu saatii maricha. Ara an beeku waaqa ani sochiin deemu garuu akkamitti sil jechuun Oromoo safuu qabaa jetta. Safuun taadhaa guutuu namaa kenna malee rumti haran buqqisini. Waaqa buqqisini as sochiin deemu. Ara hin deemu yookiin akkuma keetti fudduu deemsa. Wanta biraas zambiilitti guuritoo baaqootu zambiili ana gagga. Adeemlam maal harka nama mursanii wayyoo dhiifama. Bakka kanatti dhumna bakka sana. Inuu gani waaqa nu gani ani bakka hin deemu bakka deemu asumti saaxinii gimmayee baattu deemu. Saaxinii seemi daala. Maalis. Akkamitti baay'ee na hin deemu. Jechuun akkamitti saaxinii gimmayee waaqa na gaarrame. Na keessa uddee saaxinii gimmayee waan deemu. Lama bichaa dhugaa bara takkaatii dhugii takka nan dhuga ishee bakka. Taate yoo hunde ko saaxinii akkamitti dhugeessine itti binnaa. Bakka kun akkama taataahu kun haa taa'u akkasumatti bakka lama bichaa keessaa beeni sigiree bakka lama keessaa lama lama dhugaa dhuma. Araan hin beeku keessa hin jiru. Galatoomuu danda'a. Biraandiidha.
Frankiidha. Waan ati jettu laal fani. Bakka uffata dhuffataani. Biraan kina maal isee? Miti waa kana kan. Miti nagaa mamee juba. Dhugama akka ati jettu laal fani kanaaf galatamu. Miti. Waa nagaa mamee saatini gimaashi namni akkamitti nama keessa. Eshi kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya yaa akkuma dursa isin jechuu yaale bal'uun didee waan akkanaatti irratti waan ishii jette malee waan lakki jette irratti deemtu mataa jabaatti. Mataa jabaa. Natti jabaattu garuu ana natti jabaattu yaa sirriidha waanuma jiru Oromoon safuu qaba safuu beeka kanaaf anis ilma akka ofii akaakayyuu irratti guddadhe waan ta'eef safuun beeka waan ta'eef kanaaf jechumaafan taphachiisumaafan isheen na bira waan turreefan kanaafan jedhee kanaaf ka mee ijaaf qalbii irraa illee nuun bisaasanii jecha baluun immoo maal jette mee maaltu itti dhagahame maal jechuu barbaaddeeti maaliif hin goonu akkanaan jette mee baluun sinatti naasoftu mee faawa yaasa. Jechuun dhugaa waaqaa namaa tokko na ajaa'ibe uguma sila kanaaf jechuun saaxini gimmaanyi nama na Oromoon seera qaba aadaa qaba jechuudha. Wanta gimmaasha namaaf hin kennan. Wanta gimmaasha namaaf hin kennan waan ta'eef egaa immoo maa viidiyoon haphatee akkamitti gimmaasha namaaf kennamaa kan jedhudha jechuudha. Inni ani dhugaa gumarraa fuudhee dhuguu edana fakkaate maaliif gimmaasha akka mana namaan deema ani wajjin deemu garuu ofiisaatti feestaalitti gurrate yookiin zambiilitti gurrate yoo deeman saaxini gimmaasha baay'een deemu shuggee bishaanitti guunna. Kanaaf egaa dhugaa waaqa baay'een irratti maaliif wanta akkanaa ishee miidha jechuudha. Wanni ofii yoo ta'e yookiin amma nuti Oromoo naannoo keenya yookiin daabboo yookiin immoo waan adda qabee deemu daabboo gimmaasha namaa keessa wani gimmaasha namaaf hin kennamu si jammara jechuudha. Kanaaf ishee miidha siniin jedha dhugaan baay'ee rifadha dhuguma sila hafuunedha hojiin deemu. Rifatte? Era sirriitti. Kanaaf egaa maatii keenya piraankiin kaasuu waaqa baay'ee na rifachiise illee ani bakka nan hafa malee hojiin hin deemu. Kana fakkaataa amma muddamnee jirra viidiyoo keenya gadi nuti hojiin turaa isinii waraabna. Atitti onu jechuu baate alatti isinii waraabnanis nan uffadha. Egaa kana fakkaataa nagaan nu ta'a. Buraa bulaa deebanaa galatoomaa ijaaf qalbii irraa nuun bisaasanii jennaa isin jaalannaa galatoomaa. Kinoo ka maatii keenya deemaa jirra kaasunillee kinoo uffatee ka'ee bakka kaasunillee uffatee ka'ee deemaa jirra. Kinoo ba'aa jirra beenu kakaasu. Bajaajii bira akka geenyutti jechuudha harkamaan baannee deemna. Kanaaf bajaajii aga binnutti yaa'u. Dua di mana? Orang egaa maatii keenya kana fakkaata. Bubbeen baay'ee tokko bubbisa gaa dubbachuudhaaf hin bubbisaa sagalee illee baay'ee onnoo jedha waan ta'eef kanaaf yoo itti geenyee nuti mijate sinuuf waraabna. Agasiif immoo nagaan of ta'a viidiyoo goonuu mijate jechuudha. Sagantaa isinii waraabna agasiif nagaan nuuf ta'a. Bakka jirtanitti waaqessin wajjin haa ta'u isiniin jechuu jaalanna. Nagaan nuuf ta'a horaa bulaa.